Hayi akkam jirtu nagaa fi fayyaa keessanii jirtanii? Hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenyi koo isin haa qaqqabu jechaa. Har'a mee waan baay'ee barbaachisaa ta'e tokko waliin ilaallaa. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti nu hordofaa affeerraa keenya akkasumas yuutuuba kana sabiskiraayibii fi laayik godhuuf hin dagatinaa jechaa. Haala wantoota ammaa yeroo tokko baay'ee nama rakkisan keessaa waan akka teelegiraama irratti namni haa godheeti teelegiraamuma keenya kana haa godhee viidiyoon barbaachifnee fi yookaan suuraan barbaachifne yeroo namni nurratti ergu faadha qabna. Isaan san akkamitti ofirraa ittifna waan jiru asuma waliin ilaallaa. Mee kanaafuu isteeppii baay isteeppiidhaan ilaallaa. Nu hordofaan isiniin jaa ni yaana asii deemnee digaa. Teelegiraama keenya seennaa teelegiraama keenya gizeenii fi seennee booda akkanatti teelegiraama keessan paaswordii mataa keessanii qabaachuu danda'a. Two step verification kana irratti asirratti ofiidha waan ta'eef gizee taanoonidha jaa isarra gattuutanii steepii jalqabaa irratti waan san firraa hambisuudhaaf suuraa hin taane fi viidiyoo hin taane teelegiraama keenya maqaa keenya jalatti namni haa godhe yookaan nu jalaa butamee nu rakkisu baay'ee jira waan ta'eef waan san firraa hir'isuudhaaf firraa balleessuudhaaf fi teelegiraamni keessan otoo iimeelii keessanii wajjin wal qabsiiftanii baay'ee murteessaadhaa fi baay'ee barbaachisaadha jeetii yaada. Akka isin wal qabsiiftanii abdiin qaba. Two step verification kanarratti kilik gootanii asitti set password kajuu kanarratti kilik ni gootanii azza enter password jala passwordii itti neeytan. Passwordii fakkeenyaaf amma akka diitii jaatti godhanii yookaan ammoo passwordii wantaa keessanii itti neeytan kan imeela keessanii itti neeytan akka hin daganne. Eegas booda asiin akkanatti gootanii eeganni kana jee booda riintaal jechuun itti haaraatti itti nagejaa waan ammaan tana reefu itti nagesanii itti nagaa haa imeelaa jechuun azaa gizeeniif hin akkana godhe hintii bakka tanarratti taajuu mii fakkeenyaaf taajuu gizeeniif hin jee mallattoo xiyyaa tanaan fuula duratti noofaa imeela keetti naqinaan jaa imeela keessan isin immoo bakka imeela keessan itti naqattanii eegas booda ani imeela kiyya waan wal qabsiisee jiruuf jecha kana hunda nan barbaachisu waan ta'eef asiin akkanatti isin agarsiisuuf hin as dhufe duubatti hin deebi'a. Azaa two step verification onii ni ta'a. Imeelli keessan eessatti dhufa imeelli keessan asirratti ni ba'a jechuudha. Gizeenii fi imeelli keessan asirratti ba'ee booda bakka wanni sun isinirraa guutumaan guututti hin danda'amu haaki isin godhuu hin danda'anis isin jalaa butuu hin danda'anii jechuudha. Katti aanu namni teelegiraama keessan irratti paaswordii godhachuu barbaadan akka teelegiraama keessan xiqqoo turtii yeroo muraasa booda gizeenii fi deebitanii ilaaltan paaswordii keessanii laaluu dandeessan akkasumas namoonni biraa teelegiraama keessan seenanii akka laalle yoo godhuu barbaadan asitti paaskood lukajuu kana digitii afuritti neeytanii lakkoofsumaas keessaa kanatti neeytanii kan isinitti tole feetan lama feetan jaha hanga barbaadan digitii lakkoofsa isinitti toletti neeytaa. Anamma akka isaa hin qaba waan ta'eef forget passcode godinaan jaa ani immoo godhuun barbaanne waan ta'eef isin akkasitti gootanii digitii afuran itti neegattanii isin jaa. Katti aanu baay'ee wantoota ammaas baay'ee murteessaa ta'an baay'ee beezikii warra ta'an keessaa piraayiveesii bakka kanaa piraayiveesiin kun baay'ee sikuriitiidha. Iccitiidha jechuudha. Phone numberii kanarratti amma phone number bakka jiru kana yoonii fi as kilik gaggoone phone number who can see my phone number jaa. Eenyutu bilbila teelegiraama kiyya ani itti banadhee teelegiraama kiyya fayyadamuu danda'u eenyutu arguu qabaa. Everybody nama hundaaf argamsiisuudhaaf yoonii barbaadan as kilik gootanii egaa bakka tana kilik gootan raayitii tana tuqxanii my contactiinis akkasumatti anamma noobodiirraan godhadha noobodiirrattis akkasumatti namni tokkollee arguun barbaade yoo namni bilbila keessan qabu arguu barbaadan ta'e my contact jettanii yoonii fi namni hundi arguu barbaade ta'e everybody gootanii who can find me by my number eenyutu ana barbaada bilbiluma kiyyaan kajuuf everybody godhe dhugaadha. Bilbila kiyya qabaatee namni sun na barbaada jira waan ta'eef natti hayyamee na barbaada everybody nama hundaan godhatee jechuudha. Isin my contact godhachuu dandeessanii abbaa barbaadan godhachuu dandeessan. Last scene end online gaafa online irra jiru teelegiraama fayyadamaa jiru san eenyutu na arguu qaba eenyu na arguu barbaada kan jiruufis asitti kilik godha everybody nama hunda my contact nama bilbila kiyya qabu nobody namni tokkollee na arguu hin barbaadu hin jeeni maaliif sababni isaatis yeroo ani teelegiraama fayyadamu fedhu turuu hin danda'a fedhu immoo yeroo muraasa fayyadamuu hin danda'a waan ta'eef namni na arguu barbaadu hin jeeni isin immoo nama godhachuu dandeessanii
filannoo keessan keessa dhaabbattanii sadeen kana keessa tokko irratti guuttatanii profile photo suuraa profaayilaa keessa jiru san eenyutu arguu qaba kajuus akkanumatti ilaaltanii guuttatanii namni hundi akka isinii arguu yoo barbaadan everybody jettanii my contacts jechuu dandeessanii nobody immoo namni tokko illee akka argu barbaadu waan ta'eef achirratti forward message eenyutu isinii godhuu qaba everybody dha. Calls akka voice messages akkasumatti giftii hanga invite bakka jiru kanatti gadoo deemtanii guutanii baayoon wanta barreeffama gabaabaa isin telegram keessan gara jalaa irratti barreeffattanii namni hundi akka arguu qabuun guuttadhe akkasitti deemtanii itti guuttatanii isiniin jaa. YouTube kana like subscribe dhaa fi share gochuu hin dagatinaa isiniin jaa. Yaa waan tokko barattan jeetii yaada. Yeroo itti aanutti waan isin barbaadanii fi wanta isin barbaachisu ifaa qabaddeetiin isinii dhufaa waan dhaggeeffattaniif galatoomaadha. Hanga dhumaatti waan hortoniif galatoomaan isiniin jecha kan kanatti aanus barnoota bareedaadhaa fi itti fufaadha waan ta'eef nagayaan nu turaan affeerraa keenya isiniin jaa nageetti.